أنا إذا ناوي Kalau diri jema والله أكان تانا دكتور wallahi diri jema samar takat tinjarajan diri jema samar takat tinjarajan hatu dapat ini kalau lihat sudah apa ya Sejama dira awal wala sumala lebe ka wallahi lazim muti ka badda najar takka ke zain be ni najar dibadina okay billah aya Durati bakka jabeeffadhu sagali kan abbaa ijoollee keessa dangara fuula duraati bakka jabeeffadhu sagalichas Allah ana mau jolek ke jiran kokka yimala ngadi ati wallahi kiti kana na tijo basun kan ke wallahi to bobo zuma wayne to garab abdi iman mitu muitiaz abdi samai tokofa da gefanda amma wanje dani jurta yima ko imbani sagale san imbani ko imbani ati hada ujoleti ta fuldura gara durati jedani jir jala wali kan wan tefi bar wa wal jala nu fi sigale anis nan jala da anis na jala ta chora si jamar jala le ki ka yoro jel qabati ni wasini me anamo akeni tawal wale te beke na rafa gadi wallahi gurbaan kan nakka kana ummat mari bose se ayiba sena dalagde abdi anu bojezra dage fad ana kamistra gurda gadin babna fan kesa ishi goda jalle sayo rejima iba tena inati sena dalagde duba akka shamarran arsit jettu ayiba sena dalagde duba ittifafit ayiba wallahi ayiba ati sena dalag zumjar iman wallahi aka gadin babna me sha sani amma takka kesa nat nyasena okay Iba Allahu akbar sila putih wajah والله ela dage fadu lubu shamaroni kenya arsi kadu ka bose dage sanitu habibti toko faisi ni kawala wala surre kesa gadi bas dage lubu dage fadu ka amara dage fadu ela kesa nurai dadda nu sinarasina kesa nur kabai dadda ila la lubu dage fadu amma ini chani fadu kesa ni dadda yusi gale aku magarin juga badan dejami tire kanan terapi warri rikardi gotan ila hundi keessanu jechu doktor biftu bararu qabna ijoolleen arsi ijoollee sikkoo fi man dhugaan sirritti man bararu qabna mucayyoo kana maalifi mucaan kun bakkuma deemetti ciisa akka waan nama suusii wayii qabu jechu shamarum argi wajjin rafa kanaafu xayyibaati dhugaa bakka waan gaarii hojjette dhugaa seena dalay atii fi booliyyeen garaagarummaa qabda xayyibaa isa bichaayyuu miti ijoolleen jimmaa yoo nama janaajantu takkatti ma lubbuu koo jennaani a'uuzu billa qabattoma eekkatti. Salah para galata. Na shakkitaare jedha lafa gangalatu si ergaa oo viidiyoo sun na bira jira. Ila tokko para geeffadhu ammalal xayyiba dhaggeeffadhu xayyiba onnee diimtuu sana dhaggeeffadhu xayyiba 39 miti tokkoffaa hoggaamee qool jala jantan akkamit gargar deemtan maalirratti adda baatan nutti yalla ani sijammar yeroo san kontiraata jira waggaa lammaffaa fi yaadni kontiraata ta'e ituma kontiraata jiru wal jala jennee ani ituma sijammar osoo wal jala jennee waggaa afrikii ageenya jechuudha amma ilaali haga dhiisa ji'a shan moo akkas bakka ji'a afur akkas urgool yaasuu shamarra arsi dhageeffadhu waliin duuti maqaan hin nyaatin wajjii haasofte atillee wajjii haasoftee har'a yoonni si dhiisee waan biraa haasoftu ta'e sirrii miti xayyibaati. Dhageeffadhu namichi ilmi namaa shamarrani ilmi namaa si wajjin haasofu. Ilma dhiiraatitti dhagama waan barbaade gochuu danda'a garuu gin icciitii namaa igati nyaatti nyaadhu dhoffadhu. Sigale Khadija bar mucayyoo nama balleesse Khadija sila kawan mucayyoo xayyibaa waa balleesseet maa dubbata Khadijaan akkasii miti. Warabbal kaaba hai indi maal jechuudha wasalaataa Maammadoon bara amoommataa jira badee taa'ee adda akkanaatti walitti guuratee bira taa'a bara Maammadoon dhabee miskiitichi amooma sanaan kunniin amoommataa jira takkatti iyyuu dhabee amoommataa jira aadaa warra akkana kanneetti walitti guuratee qabatee asinillee ati jaartitiyya asinillee ati jaartitiyya asinillee ati jaartitiyya sagalee ofii nama shambira kaatee jecha. Tiga lagi, isi duga sih di kasih nanu. Mama dong namun abdi yang kanan jadu. Shamarroni keessan kun dhaggeeffaduuti dhiira manaaf jaraantaan nama manaaf namaa ta'uun beektanuu isin jettanii hoggaa afur jana januu malee.
keenyaaf inuma dhiiraati gara keenya ta'e gara keessanis ta'e dhiira manaafis hin ta'u hin beektanu maaliif rikoordiitti guurattanii kaatanii mistiraattiin hojjinaaf namumti shamarrumti mistira dhiiraa hin qabanne manaafiyyuu namaan taatu inshaallah walla Inshallah jechuudha. Anama jechuudha. Naqaasita yoo ani laa isinin tawarran yoo ani guddichuma gadi hin darbanne tu alxayyibaa. Lubu darbadu kan shamarroota iyyuu gattee jira. Aboo kutiin biri Wallaahi gad darbadu habiibti lubu gad darbadu kan shamarroota ni haqqiliin kan deebi'u jaara kan dhiirri si jammar achillee fiigee ati naaf taata. Amma fakkeenyaaf ati ifani obboleettiidha dhageeffadhu habiibti. Biiftuunis na obboleettiidha. Biqiltuunillee na obboleettiidha dhageeffadhu. Dhiirri kun inni bultiidhaaf hin ta'u sii galee anaan dhufe haadha manaatiyya ta fuuldura ta ijoollee sadiin tiyyaatis hin jira. Siinis illee dhufe jedha. Qalbiin jaalalaa ammoo gowwaadha dhageeffadhu. Fakkeenyaaf haga jaaladhu beektanii fakkeenyaaf ani hagaan jaaladhu beektanii hin beektani. Haga biiftuun jaalattu hin beektani. Haga biqiltuun jaalattu hin beektani. Kanaafuu mirga namaa eeguutu. Sin akkam ganda tokko keessaa dhiirris hin gowwoomsa sinumti shamarrumti biyyaa bara waa Isna anu gowwoomsee teeyyaa sarkaa baama dhabbaa sana gowwoomsaa. Kanaafuu abdi lammani waa tokko Namaan na gowwoomsaa nuun gowwoomsa abdi si jee bara. wanna natti Anu mul'atu wallahi jira billahi sadii isaa gadi baasa. Sadii namaa eeguutu. maali beeyta jadi sadin gadin basin rabbi rasuli jadi tayyiban sadin gadin basin. habiibti kan dhiiraa hin fokkatu bar keenya inni fokkataan kun gadi yaa jira kan dhiiraa waan fokkatu hin qabu habiibti kan mee dhaggeeffadhu ajandaa waa'ee kan dhiiraa kana namni kan inni lama caalan laaluu bar keenya immoo oggaa tokko amma ilmoon keenya jirtutti gadi yaafama keenya immoo sii galee isaan gowwoomina habiibti. Oke, dhageeffadhu. Kanaafuu jechuudha. Shamarroota jechuun immoo ati misira namaan jedhin habiibti akkamitti kanaayyuu hin taane sanillee hin ta'u maal jechuudha kun ammoo. Habiibti ilmoo namaa jechuun immoo dhiiftee biraa galtee miti riskii abdi mucayyoon tun miidhamtee jirti dhugaa abdi mucaan qorataa jedhamtu jechuun maal qorataa kun imaan yeroo tokko dhagahime imaan dhagahe qoyyaa mucayyoon xayyibaa jedhamtu tun miidhamtee jirti abdi dhugaa tokkoffaa saayikoolojikaalii lammata immoo mucayyoo tana dallalee jechuun si galee keessa taree maal jedhaan haadha manaa ijoollee tiyya gara fuulduraa ajaa'ibaa bar kana buffee ammayyuu gaisisee nyaatiin uje biqiltuudhaan uje daaraa barinni keessan bicha biqiltuudhaan uje daaraa abdi miti kabadati iman jima miti kabadati Kaaniin jedha anaanin jedha dhufee siinin jedha ati yaaduu qabda. batina modeetar batina haateet miti qabatte yoo sabri hin jiraatini jaalala sanis hinjifachuu hin dandeettu yoo ati hinaaffaan garanumaa garas osoo as achi fi deemtee sii galee hunduun dandeessi oo itu ta'e nama sanis argachuu hin dandeettu nama saniin aaksara wal dhabuun kan kee dirqama jecha mi'a amma akka isiin itti safartu tana laala ta'uu rabbaa jibaartan hin dubbattu bara sagalee ofii waliin baafattu bara ndi maaltu si oo isesi ndi wallaahi dhugumatti shamarran jimmaa kun warabbal kaabatichi laallaa Abdiyo ila dhalamaani dhiiruma qe'uu fi dhiiftee dhiira biyyeessii dhiiftee walii gadi heerumtu kuniyyuu dhalaa kolkoluu beektaa qeetti ciccittee shanii ja'a dhaltee lama dhaltee biyyaa baate taniin sii galee seenaa ofii dhoksuufi hundisii beete aksii taatee beete argee taatee hundisii lama dhalee taniin kunoo namni jibbe taniin gosa biraa deemtee bakka isii hin beeknetti heerumuuf. Dhagaarta namni osoo sammuu qabaatee namuma isa beeku namuma sanyii isaa beekutti heeru. Dadhabni lama dhalee lama dhaltee qe'ee yaate kanni dhufee kama abbaa argeetitti rarra'a. Oromootti yoo heeruma rakkoo qabu ka shamara arsiitu Oromoo yoo heeruma rakkoo qaba waada oo qabaddi adaban heerumaa shamarri kutaa biraa adaba waa'ee ofii dhossuufi namni namuma beeku namuma sanyii isaa beekuu heerumaa dhiisaa ijoollee. No, dhaggeeffadhu tokko fa'aatilee dogongortee irra faayu. Namni Oromoo kutaa kudha tokko wala Walloo haa ta'u, wala Jimmaa haa ta'u, wala Shawaa, wala Wallagga. Everything Oromoo kamii irrattu yoo jaalatte itti heerumuu mirga qaba. Galee maaliif Oromoodhaa dhiiga isaatii damee noo maalan. Oromoon dameedha waan ta'eef dhiiga waan ta'eef. Isin galee itti heerumuu fakkaru Amaarattuu heerumtanii Suudaanittuu heerumtanii ka Oromoo maal rakkoon qabu sii galee sun rakkoon qabu. Wallahi no problem. Dhiiga jedhanii jaarsa namaatitti booyaniire. Jaarsa namaati ifii hina tatti hatamaa jirti qaama isiin jaarsa namaa hata jettee hatamaa jirti bar na aldiina kun. Wallahi. Hina tatti hatamaa jirti jira. Namni obsan qabne akkamiin waa hatame tokkoffaa obsan qabu. Amma shamarran Jimmaa kun osoo hataa jetteeni wallahi akka isaan itti hatan
akka isaan kontrol godhanii waa hatan hin beekan jecha nuti qabadhu faayo hin beekan teenniin hatullee hin beeku dhageeffadha hanni tokkoffaa obsa si barbaachisa habiibi sabaruu si barbaachisa si galemi diinagdee si barbaachisa ati diinagdeen qabdu obsan qabdu ilaalcha gaariin qabdu si galemi du'aayi rabbii hin qabdu akkami hattame mi akkami hattamer hanni kun waamee gadi barbaachisu wallahi amma shamarran jimmaa kun yeroo hatan tokkoffaa diinagdee qaban mallaqa qaban mallaqa gahaa qaban si galemi lammaffaa imaana qaban halkan guutuu rabbi kadhataa bulan si galemi sadaffaa ammoo obsa qaban kanniin sodii yoo walitti dhufe waa hatuun salphaadha teenna obsan qabdu mallaqan qabdu ibaadaan qabdu akkami hattashi mi akkami hattatti ratte hati nu agarsiisime mataanu nyaatte wallahi mataanu nyaatte wallahi gubanne yaa akisi wajjin akka abdiin bara barana kan isi waliin gubate mo namni tokko isi waliin hin gubanne yaa asaba keessa miidiyaa irraa badee bar ndi isin tuna gubee badee bar guyyaa mee qabaatii tokko dhumne miidiyaa isin tuna gubee machaadhee gubadhee badee bakka ammallee gara fuulduraatti yookaan hin bada isin ija kanaan deemtan taanaan hin dhufu bakka maal godhaa dhufa ndi mi mana godhaa dhufa Alhamdulillah barakatuh abdi oro ati bar duru bar daga dubbin dhufte ati bar der le wanterra social media ra awal ismi akan itu sih wallahi to ko fami warra baji barka manu hinjala te ngulu lal waye du tin dal nemral way te jala kana tenno waye du geda man meta gabbi amma jar atirra de jolle jib abbaji bartanam hunda yitu meta ka dubbi ka yat merra waye dam te abdi oro dubbi tan gadi gabdi lalte tasgabbi si aman tifta sitti ma yirte malal abke satla lam arra waye berga jirra war nujala te waye du tin dal nemer wallahi tabiran dakiri tan wa tawaske tan lal met kabi wallahi akan amarane barkana amma lagi pada amma wala magala wa farramu abdi to ko pada lagi pada karan jannata ka kara shamarran shawaji dan sani kara shamarran jimma abba jawari adem tokko je kara lamma famu jita kara lamma barage pada kara lamma bara kala fakabati lagi pada harkalla fakabatu wollo je harkalla fakabatu arsi je di maro je di jimma je kajaran sun karal harkalla fakabatu shamarran jimma abba jumar je kajaran gona mak media kan rat this is hada kalamu sahih kalamu tayyib sigaran wallahi mani hanan lembe kan fikirin nama kufisul lembe kan igale wahatu lembe kan baka wahunda danda obsa kapan amma jimma badi warta katati me rabbi jadi du'ai na godi arrakade jira so titti misin jira internet du'ai kana shasi gorani wa isan du'ai da goran burgona markata jecha karajanna tabi mi do karajanna na ha botte fudhattu shamarri jimma abdii yugana fudhatti eeggatan malee jechuu Biftuun taphee waan qabdanii booya wallahi ganaa bootti biqiltuu biftuu irraa fudhattu malee ani sii deeggaraayyuu boo dhiifte waan barbaadde yoo taate waa ofiiti har'a boottu ka warri muluun boo'uu fi ka warri muluun beeku waan ta'eef fudhachuu qabdi isa qorataa jechuudha. Abang yati harka defatte kana kenna kana si tabatara ke pesta la ke tabatara kenna kenna ko ama pesta li gurati marate galana fakkaate abdi siyyuu ammaa si fudhatan koomenti indaaleen ka dubartii jimmaati dubartiin jimmaa hidhattee kaffaatee fudhachuuf jechuudha. Dubartiin jimmaa fudhataa jirtu situ tiroorrisaa raafuu namarraa gadi bu'aati kutaa namaa. Biiftuu walii gala fudhattee amma biiftuu dhageeffatu biiftuu atamma arsitti hagalu edda mucaan arsi hagalu doktor fudhatteetti inni gama feesbuukiitiin gara kaanii biiftuu jedhee harkaan lafa qabataa. La ilaha illallah. Harkaan udah qabatee. Donkaar wanti godhuu dandeessan mucaan kama biiftuu jaadhallee gurguru. Wallahi duunee bannee sagal gubanna malee ima biiftuun fuudhu biqiltuu malee. Ima fuudha biiftuu. Ima fuudha atitti fuudhuu hin dandeessu. Wallahi mee asirratti illee xiqqoo dubbachuu barbaade. Ayyee Sumayyaa dubbadhu. Sumayyaa dubbadhu. Okay. Hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhaatuma. Rabo don taane namni danda'e yaada wal deeggaruudha malee biiftullee taatee biqiltuullee taatee lachuun ilmaan Oromooti. Galatoom injinar. Uumaa gargar
wanni godhe takko hin jiru wanni isin beeku qabdani isii sanillee yoo taate biiftullee yoo taate namni tokko asirratti odoo arrabsuun ta'ini yoo isinillee badiirra jiraatte gorsuudha deebisuudha karaa asirra jirtutti jechuudha. Ilma namaatirraa wanni eegamu kana. Tokkoffaa ammoo yoo ka jettu taate ijoolleen jimmaallee jechuudha dubartiin nuu nama hedduu kennineefii jirra yoo dhugaa ka dubbannu taate. Wanni mucaan fiica kanaaf dubbatan hin jiru. Maaliif yoo jette nama baay'ee nama akka lubbuu keenyaatti jaalatu nama hedduu hajaartii jalaallee fudhata hin jira. Amma jechuun ani mataa kiyya ol baasee hin dubbanne malee anuu jaarsa namaa fudhadheera. Warruma jimmaa jalaa jechuun maaliif nullee morka dheessuu qabna kaa'intee. Laa ilaaha illallah. Yaa wanni beekuu qabdani amma fakkeenyaaf mee asii fudhadha dubbanne wallaahi hin dubbanne mee nu dhaggeeffadha wallaahi billaahi shamarra arsii waa ol baasnee hin dubbanne. Abdiilee waa xiqqishuu jira dubbadha wallaahi. Akira gaafii si gaafadha bakka hattee akira gaafii si gaafadha yaada kan keetti gubbiyoo. Tayyib nagaa hatta abshiroo maa rakkoon hin jiru. Nummoo kanneen maraadhaa nama beekamu akka beekamu kennineefi jira guyyaa takka ol baanee asirraa dubbanne hin dubbanne maaliif namni kamuyyuu kara jaalalli jiruu fi kara bakka mirga isaati jechuudha. Nama tokko dirqamsiisuu hin dandeettu. Maaliif yoo dandeettu ho'atillee jechuudha. Hojiisa yoo hojjechuu dandeettu hojiidhaan argisiisudha. Maaliif yoo morka tokko hin baaka jettu odoo asirra iyyuu hin taane odoo waan hojjechuu hin taane fiddee as qatu gootee ittiin mul'isuudha. Kuma takka. Dammoo waa guddaa dubbachuuf illee mucatti irratti illee duula odoo ta'in yoo dandeette haa fiddu hin jaalanne qabdee yoo fidde nama akkana beekamaa kana feena maaliif isiin dullattii taatee bakka feetetti taatee sun nu galchu mirqabbaati. Dhaggeeffadhu Sumayyaa dhaggeeffadhu. Isiin tan jajjabaa mara dabarsinee kennineef jennu shamarri jimma takka dhiiraarsiitiif ol baatee boottee beetti kabajjaan qarqorsitee dhokattee afur dhoofatee ta'e. Koo sanuma jedhaa bara hayaatii jaalala wanni ati beekuu qabdu. Aboo dhaggeeffadha laala dhaggeeffadha amma waa tokkoffaa dhiirri jabaa jinni qabu dhiirri dhiira dhaggeeffadha jabaaf laafaan qabu namni si galee feemasummaa yoo ol tare malee dhiirri dhiira bakka jabaa fi laafaa maarroo jettan kana dhiisa dhiirri dhiirri surree hidhannaan dhiira kalaas. Abdii wanni ati beekuu qabdu beekaa ishii maali jechuun dhiira dhiirumaan barri kan amma dhiirri dhiiraan itti jedhaan jiru bar wanni ati beekuu qabdu. Fakkeenyaaf yoo ka fudhatu taate nu baalee hin iyyine hin dubbanne amma isiisu amma fakkeenyaaf jarri lamaantu wal falmira jirtiimi nu amma haasofnee fi miti asirra iyyineef illee miti. Rabbiin abbaa ofii fedhe innis ka ofii jaalate fuudhuu danda'a yoo danda'e lechuu haa fuudhu nu. Nama takka wallaahi hinaafummaa isaanii hin qabnu maaliif yoo kikeenya ta'uu danda'a yoo isaanii ta'uu dhaggeeffadhu amma ati walumaa galatti wanni jedhaatu dhaggeeffadhu Sumayyaa. Ati wanni jedhaa jirtu Dr. Biiftuuni gurbaa kana qorataa kana ka jimmaa kana fuuteetiin nu haa galtuuni. Jedhaa jirta jecha. Harkaa baasuu qabdaa. Jarnoo hedduu nu jalaa hattee nullee hatuu qabnaa jedhaa jirta saa. Kun akkas jechuu jira yaanarra bodoontaa bakka isii waan yookiin isiin amala isiitii maal isii yoo laale boru ganama bira hin taa'u waan taateef garuu argisiisuu qabdi. Ayyee algaa irratti hinjifattan moo hin hinjifattanii akkamiin ilaalta bakka algaa kanatti? Bakka sitti immoo yoo geenne wallaahi dhiifama walirra taateen ka keenya ga'u hin jiru ani bakka dhuguma hima bakka maallee yoomuu takka jechuun dhugaan abbaa duuba waan jirtuufi. Laa ilaaha. Dhaggeeffadhu kanarra ni dubbadha dhaggeeffadhu. Akka saaraan duuti kan warri dhugaadha hamaarra deemaarra duula waan duulaniif hin jiru dhugama himaara dhugaa jechuun. Abdii garaa nu kan naqaa nuti kan gara hoos keessa jirraa bar. Laa jechuun. Dhaggeeffadhu. Altuun dubbata geeffatte Silamoo akkas ta'e bakka sanitti wallaahi jechuun abdii wallaahi abdiin geeffadhu bakka sanitti kan dhiira fee naga'u hin jiru jaalattanii jibbitanii. Bakka kam? Abbaa feeti jechuun abbaa feete aari bakka sireetitti bakka dhiira fee naga'u namni takka hin jiru. Har'aan jenne dhiiran jenne. Nu amma dhiiran jenne kaa dhiiran jenne dhaggeeffadhu dhiirri dhaggeeffadhu. Bakka sireetitti jenne haati bar bakka sireetitti jennaan ani akka irra qabaatan dhaggeeffadhu dhagaye bakka sireetii wanti an jedhe tokkoffaa siree jechuun bakka bultii qofaa bichaa miti. Sireeni mana keessa walumaa galatti akkaataa nyaataa, akkaataa uffannaa, akkaataa qaqqabuu, akkaataa waa hedduu jira bultii mana keessaa jecha siree wal qabatee jecha. Bakka sanatti shamarri keenya kun hinjifatuu danda'a ammoo shamara jimmaatti hinjifataa hin jedhe anam. Siigalee.
Dubbiin si agal. Sanii immoo abdii jechuun wallaahi nama sirraatii illee waliin bu'uun barbaanne bakka sanitti akka abbaati akka jireenya isaati jechuudha. Jireenya mataa isaa kan jiraatu anamma shamarran xiqqeesse anillee shamara yoo xiqqeesse ofii kiyyaallee xiqqaadhe jechuudha. Maaliif bakka sanitti akka barnoota abbaatiin ani immoo bakka kana wallaahi keessa nan galchine. Maaliif namaallee waliin bu'uun barbaade miidiyaa kanarratti. Wallaahi dhugama siin jedha maaliif yoo duraa qulqullina ofii kan eeggatu taate ima eeggatte abbaa manaa jala geette fi yoo duraan immoo kuma feete nyaata gaarii tokko waan gaarii tokko hojjetu taate yoo duraan raftu bakkuma sanii raftu taate abbaa manaa achuma bayeetti gala odoo algaa isaatii miti odoo shaaworii siitu seenii. Okay, hayyee gaafii kana gaafii si gaafa dhaggeeffadhu Sumayyaa. Tokkoffaa amma shamarri Jimmaa Abbaa Jifaarii bakka sireeyyuu haa ta'u bakka waa nyaataa bakka siigalee kabajaa bakka ulfinnaa waa hundatu amma shamarri Arsiillee kabajaa sirriitti ijaarsa fi sirriitti gooti 100% ni beeka waan ta'eef. Lammaffaa ammallee nyaata godhuu irratti shamarri Arsii haxaamitti gootii jechuudha. Haxaami gootii hin dandeetti mooyaa harkaa hin qabdi jecha siigalee. Garuu ammoo amma jaarti keessanii yoo amma fakkeenyaaf ala bahee deemee bakka biraa fa'aa dhaqa. Waa siigalee hinaaffaa waan akka siigalee waan tokko yaa'ii tokko hin jira. Dhiirri yaa'iin jaalattu amma shamarran Jimmaa bakka sanii obsuu jaalatti. Yoo bakka sanitti siigalee gurbaa kanaan wal dhabde hoo anamma bootaa sanii shakkaa jira waan biraa miti. Taaptaap illee. Yaa abdii yaa bakka sanitti illee waa takka dhageeffadhu haa. Bakka sanitti illee jechuudha. Guyyaa nama tokko harkallee boo'u isii boo'udha. Ishee akkuma itti fufee jira jechuudha. Nama tokko yaadne eessa oolte eessa bultee odoo hin taane uuma fedhe iyyuu yoo ka balleessu ta'e uuma fedhe iyyuu yoo ka tolchu ta'e dhiira jechuun akka isheen itti qabattu jechuudha. Nuusanii namni barsiisuu odoo hin taane sammuu isiitiin barsiisa. Bakkuma inni ba'u yoo hadda bahee jira eessa oolte eessa bulte jettee ka quutu taate sun immoo akka mataa isiitiin uma ba'u itti borullee gaduma dhiisee biraa lixa tama boru hafsanitti deebuu danda'a dhiirri. Okay, hayyee gara ta'u bootaa dhageeffadhu bootaa hannaa bootaa jaarsa namaa harkisan booda si deebi'aa amma carraa namaa kennina. Okay, caaltuu dubbadhu. Ayyaayyees. Ammee dhageeffadhu waan biyya kana keessatti argeen maanillee nama ollaa nama dubra baaleetii fi arsiiti wajji mana tokko galte. Nuti argeen mana sadii isaan mana lama shuggaa tokko keessa wajji galle jechuudha. Ganna kee waan argite ganna keessa wajji galle shuggaa keessa wajji ni galle takka jayi. Wallahi gari nambe shuggaa keessa gisee wajji gallu isaan rakkanni isaanii maali marqaa fi jinni kana seeraan tolchuu beekan dhugaa dubbachuudha amma shamarri Jimmaa laa shamarri Jimmaatillee wajji gallee jira shamarri marqa tolchuu beeka taamtu marqa tolchuu beeka Arsiin dhageeffadhu siifin hima dhageeffadhu kan hin fitan Arsiin laal marqaa kana ni goote dhugaa dubbachuu waan karaa marqaa ni goote ammoo isaan mooyaan isaanii guddaan isaan akka nyaatattu ni beekan janii marqa jaan kan nyaata aadaa marqaa kana malee nyaata biratti mooyaa jiras hin qaban dhugaa hoo dubbanne shamara Jimmaarra qaba isaan hundaa wajja galeetiin beeka jechuudha. Wallahi takka mooyaa kana kanatti marqaa qofa mooyaa sirri ni qaban. Dhagai caaltu. Uska mana lama wajji agarsiifeen malee dhageeffadhu. Haya gannake waa carrafattu qoonee gannattee haa carrafattu gannake haya. Bakka kanatti soobikkaa dhugaa jirtu dubbadhee ayaati walitti. Wallahi dhageeffadhu wallahi waan nagaran sidii miti bara. Okay dhageeffadhu amma dhageeffadhu gannatte koo caaltu amma ta Jimmaallee gannatti. Hinfitanne rakki wallahi hinfitanne dhageeffadhu. Dhageeffadhu okay haya. Isaan ammas uffannaa amma gisee jaartii amma jaartii gabbaadha. Wanti dhala dhala keessa gogaa shakaa kaminaamina jiraatan eessa fidee mana fataa godhanii usaasiniitu ni jira. Abdii nama rakkananii muhiiti qabadha. Muhiiti qabadha. Kashee kolee baatu sun eessa dhaqe? Kashee ana warfaar sun eessa dhaqe? Bakkuma marqaa dhattee argite qoya haayimtu bakka dha marqaa qofa dhatte se'e. Inshaallah gahimi gannaqi. Marqaa qofa mana bakka tokko keessa waa godhannanii nagaraanuu fitanne dhageeffadhaa siifin hima. Amma gisee mana tartiiba gaalaan waa'ee tartiiba manatti adeebinu. Tartiiba manaa kana akka dhalaan uffannaa kanarraa taatu shaajji'ee barqaa qopheessee jaartaa wajjifataa jedhin beekan maaliif jaarsuma qanyee aboo isaan dhiiruma tanatti osoo qanyisuu baatanii bultii ni baafatan tokkitti mataan handaa baama shamaran artiiti. Isin waan ni dhiirti teessan irra guddaan kutaa bira deemtu haala amala hin qabdan. Jaarta qofa uffannaa Abdalla hiraat. Wallahi abdii dhugaa yoo dubbate dubbii badabbataa isaa dubbataa jirti wallahi dubbii sirnya qabu dubbataa. Dubbii sirnya qabdu dubbattu waslaatti waan biraa gannatti isiin hayi. Indi jaarsa jalaa fudhatu ruutti shamarri Arsii hayi.
Dubbiin sana nyakafadhu dubbadhu kaa. Waslaatti. Ilaali shamarri arsii hin hojjetani garuu hunduma keessa tokko jira. Miti obsallee qaban adaballee qaban hin dhoffatanillee waanuma badaayyuu gabbaanii dubbatan abdii shamarran arsii kun osoo miidhamaniiyyuu jireenya kiyya jedhanii obsallee Shamarran Jimmaa Abbaa Jifaar ergadha. Shamarran Jimmaa Abbaa Jifaar ergadha lafa tokko barreessaa galuu barbaaddan isin galcha. Itti fuufi. Akkasiin jedhanii ka amma caaltuun waan nyaataa godhanii beekanii maal godhanii beekanii jettu kana hin sobdi. Agaa dubartoota arsii ka danda'uun jiru nyaata hojjechuu mana sirreeffachuu jaarsa qabachuu obsa isaanii kennu. Waan san nu gaafadhu qaama ofirraa deemanna waan san nu gaafadhamu waan san dhageeffadhe deeman illee ofirraa wayi. Ayyee koo injiran haa dubbatu injiran dubbadhu oke injiran haa dubbatu koo hundi keessan koppiin ni godha mana kana. Oke galatoomii. Waalaikum salaam jibuutti Tokkoffaa waa'ee biiftuu kanarratti laayivii guyyaanuma qabduun beekanii garuu du'atu irra salphata jaalalarra maaliif duutii lubbuu fudhattee takka tajjeestii jaalaltoonni fudhattee onneen takka saamamtee ni miidhamti garuu ani gabaabamatti na jaalattee na jibbitee obboleettii koo qaalidhaa mucaan jireenya isiitiif hin ta'udha. Sababa maaliitiif hin taane yoo kan jettu taate mucaan sanyii Abbaa Jifaari nama boonsa nama qaalidha. Maaliif hin taane yoo ta'e tokkoffaa Dooktor Biiftuun jaalalaa dubartiin kamuu Oromoo biratti gaafa dhiira haga jaalattu ibsite dubartiin sun sharafni isii bu'ee jira. Maaliif dubartiin akka tolu ikkashuu jaalachuu caalaa jaalatamutu caala. Waan mucaan jaalate caalaa waan Dooktor Biiftuun jaalattetu mucaa kana akka galma hin geenye taasisa. Kanaaf mala agarsiisa mucaan xiqqoo onnee isaa keessatti jaalalaa fi raahmata rabbii tokko seenii onneen nama tokkoo nama kamiinuu ni saamamti. Yoo mal kana siin jedhu mootu wallaahi jibbiinsa isiin qaban. Garuu maal jedhee naan jetta abdii maay biraaza. Maaliif hin taane mucaan sibirallee dhufee Oromummaa calaqqeessisa waan adda addaadha. Waltajjennaa waltajjennee ta'isii olillee shamarri biraa yoo boojite mucaan ni boojama salphamatti. Sababa maaliitiif onnee sabboonummaa Oromummaatiif onneen jaalalaa garagara. Kan Oromummaa keessatti qabatuuf kan jaalalaa garagaraa mucaan immoo bakka sanitti hin cunqurfama. Akkuma daa'ima kanaaf mucattiin biqiltuun isaaf taatee itti taati. Maaliif taatee kan jettu taate tokkoffaa wanti jarri waliin calaqqisiisaa jiran akka humnaatti walitti sirbanii tokkotu irraa beekta cabaan bakka qatti hirkata. Tokkoffaa amaloota keessatti dubartoota arsiitii fi dubartoota jimmaa keessatti uummanni arsii kun amma wanti dhiironni dhiisee deemuuf shamarri keenya qaaliidha gaafa jedhan kana tokkoffaa hinaaffaa qabanii jibbiinsa hin qabnu hinaaffaan kun maal irraa dhufare waan dhaqna hin qabanne kanadha. Shamarri takka yoo dhaqna hin qabatin taate dhibba keessaa parsantii 75 fedhiinis shamarri dhaqna qabatte takka illee immoo parsantiin isiin bu'a. Shamarri jimmaa amma mucaa bobaa arsii tokko waliin simtu sababa maaliitiif mucaa xiqqashoo waan dhaqna qabatte mucaa obsa qabu kamatti qotuu amma silaa humna isaa deemee rafusaniif rakkoo takka hin qabu jireenyi isaa waliin imala. Maaliif sababa kanaafi Dooktor Biiftuun jireenya kan kee fuula duraatiif seentee baatee caalaa duwwayyaa beeka. Hin obsite hin dhoysite jechuu irratti jaalala kan kee qabattee yoo jette eenyumaanuu jaalatamuu keenaaf. Garuu maal taate amma booda dhiiraa akkuma itti jaalachuu hin dandeettu. Maaliif onneen takka namaan cabte nama biraatiin suphamuu hin dandeettu. Ati wanti tokkoffaa beekuu qabdu Dooktor Biiftuun jaalalti siif jireenya. Ati jaalalaaf utubaadha. Maddi jaalalaa naachuraal uumaa kennaa rabbirraa galmi jaalalaa onneedha. Onneen tantee gaafa si cabtu hamma si cabte mucaadhaa ibsitee jirta. Amma booda si finfullee gahu onneen akkamitti akka cabsan salphamatti bareedina. Intalli mana gubdee dhufte moo biyya akkamii rabbi waaqayyo nagaa si abalu akkaataa Dooktor Biiftuu onnee itti cabsan namoonni biraatu irraa barate salphamatti waggaa hanga laayivii waliin dabarsiteen ibsitu fakkeenya wanti kun waltajjiidha. Kabirallee gaafa injirar bakka kana dhageeffadhu injirar dhageeffadhu bakka kana dhageeffadhu. Shamarri arsii na dhageeffadhaa dara jirtanii. Shamarri arsii yoom seenaa dalagde tokko seenaa jaalalaa keessatti akka hin jalamne shamarri arsii Harargee seenaa daladde Shawaa seenaa daladde Jimmaa jaarsa namaa Hattee seenaa daladde shamarri arsii yoom seenaa daladde jaalala irratti obboleessa kiyya yoom takkaa siigalee nama kontirool gootee nama boojiftee karaa shamara arsii karaa jannataa yoom jedha Shawaan seenaa daladde Harargeen seenaa daladde obboleessu hayi keenna tuni harkaan qabdee gadhiisuu malee takkaa seenaan daladde obboleessu kanan na gube as. Keenna suuraa namaa baatu fi uumanti buufatti ta'an qabdeerii maatii maashaallah hin qabdi gadhiiftee taati.
Ji'a tokko qabna dhiiftee tarte kabiraa barbaade. Sana irraallee buqqaat kabiraa barbaade. Sana irraallee buqqaat amma yoomii namarra biddaa bibdi. Hai. Seenaa galati akka tashawaa. Barjarri haruma yoo wal baran seenaa marattee tamii mana keessa jirtiin sana yeroo dubbatu. Haruma barattiin waan waggaa kudhan haruma ittiin jilaan qaalii koo sanyii leenjisoo diigaatti waamanii waaqoo guutuu waamnaan jilkite takka mattaga jaalatta. Mucaan garatti guurata malee ta'oobsitu tadhoysitu santa boruuf isa taatu barbaada. Jaalachuun keessa rakkoon qabu. Eenyutu fuula duraaf na baasa irratti shamarra arsii dalagaa hin jirtu takkas. Wanti isinitti dalagaa jirtanii masjida jaaran yoo rabbataa gargaaran booyiko. Fadhu injirar beemasuma tokkicha kutaa Oromoo irraa yoom shamarri Jimmaa seenaa daladdee shamarri arsii seenaa daladdee koffiftee nullee gammachiiftee ofillee yoom gammachiifte. Takkaa qabattee gadhiisuu malee jarri daragaan jara qabdee gadhiifte kunoo harargee qabattee koffiftee dhungattee baxabbattee nutti argisiifte shawaan siigalee garaan jaannata karaa shawaa jedhan. Osoo nuti warri osoo jabdu jettu jajallataa jalaa jirti dubbiin. Yaa jamaa taraanuu kennaa dubbadhaa kamaa of qofaan dubbatinaati. Oke, ayah cara sini kan injirar ke fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cerita injirar adu betul me faton itu nih. Apa mati sih tahu jadi jirang. Tuh biaya. Selamat aja wabaka. Waalaikumsalam, welcome. Jirtu. Jirah. Jirtu jadi kono lah. Ibadah fatih apa aja. Jirah jadinya mau kita raguban nih. Wan seduru-dura samedar berawan tuh kudu baca berbada. Taraneng genye. Aya tifuufi. Waan amma fakkeenyaaf nyaata waan qulqullina mana keessaa nyaata waan jedhame irraan dubbachuu barbaade maa inni yoo jettee kutaa kam keessattuuyyuu namni haadha laalee ilmoo fuudhaa jedhan mammaa kamaadaa intiniin kuni mana malee namni eenyuyyuu jechuudha nyaata hojjetas kutaa kam keessaa nyaata hojjechuu kan beeku jira kan hin beekne illee jiraachuu danda'a garuu. Anama fakkeenyaaf Jimmaa arsii ijoollee arsii wajjin hin ture. Akkuma nam tokko ijoolleen Jimmaa nyaata sirriitti dalagdu tokko immoo kan hin beekne jira. Akkuma ijoolleen arsii tokko nyaata fataa gootee daladdu tokko immoo keessaa kan sirriitti dalaguu hin beekne kan marqa fahii marquma aadaa arsii sana marquu kan hin beekne fa'aa jira kan ijoo kaanu marquu hin beeku kan jedhu jira. Kanaafuu marqaa Jimmaa marquun beektu arsii beekti. Arsiin hin beektu Jimmatu beekti kana maaltu fide tokkoffaa. Isin marqa beektanii? Marqa beektamoo beektu? Marqa keenya hin marqanna garuu yaani amma fakkeenyaaf arsiin. Marqi keessaniif ka arsii garagaraa? Marqi keessaniif ka arsii garagaraa? Isin marqa akkamii hojjetan? Aadaan Oromoo bakka qaba garagara. Marqi keessan ka akka Suudaaniititti jidduu kana waa itti naqanii garanatti illee waa itti naqan tokko marqa keessanii? Ayah tu ya lu. Isin amma waa'ee nyaataa maaf dubbattu? Waa'ee nyaataa. Koi gabi tak. Margi sukses ni. Kasaba gubban nama kenna sumber kajimati oke. Margi jimma rageeffadhu qullubbii fi waan adda addaa kana daakanii waliin nyaatanii aadaa isaaniitti qullubbii fi adii daakanii nyaatan marga jimmaa. Habiibti koi waa'ee moo yaa hotees gadi isinitti fuuna inni rakkoon qabu. Bareeda margi jimmaa. Waa'ee moo yaa Qullubbiin dhaggeeffadhu qullubbiin taaftaa bareeda bara qullubbiin meeshaa dhiiraa qabdi. Habiibti amma dhaggeeffadhu waa'ee moo yaa irratti kan bishaawoo uwwifatee. Doktorri qullubbii biyya nyaata waraabillee bareeda. Dhaggeeffadha. Shamarri jimmaa kun doktora koi. Walla qullubbii nama dhibee kudha lafaan qorsa. Saniin marqan godhan bakka. Hai. Itti muufii ayyee. Amma taraa dhaggeeffannaa kana wala dhufe ana. Amma gaariin kennee xumurree baraanii tarkaanfatti ta'anii xumurree kaasattanii maa xumurree anan yaada koo. Kanaafuu jaalala yoo ta'es immoo jechuudha Amaariniif Oromoon wal fuudha amma jedhu kana gandummaanis makatee jira Amaariniif Oromoon iyyuu Aramniif Itoophiyaan wal fuudha summaan rakkoo qaba abbaa wal jibbee wal dhiisuu danda'a waa'ee jaalala namaatiif jibbaa namaa hedduu seenanii baay'ee dubbirraa baay'isuu maaliif barbaachisa maaliif jarri wal jaallatanii miti wal jaallatanii amma qeerroon Ninjaaladhaa jedha isinillee hin jaallatti biqiltuun immoo carrafattee
Amma ati biqiltuu haa fuudhu jettamoo midhatti kana haa fuudhu jetta doktor biqiltuu. An akka Oromummaatti maaliif isin jaalallee waggaa afuriiti waan jedhaarti waan ta'eef jaalatteellee waan ta'eef biqiltuu erga jaalallee jalqabame waggaadhallee waan ta'eef isii dura jaallate hafuudhu jedhaan akka Oromummaatti akka gandummaatti osoo hin ta'in. Okay, biqiltuu haa fuudhu dhaartaati. Biiftuu kun jedhama malee waggaa afurii jarreer jooni. Tayyibaa kan jenna tayyibaa tu beeka tayyibaa kottu deh. Oke, iman dubbad daga siwati. Tayyibaa laa koftok barreeffadhu ergadhu. Okay, nan dubbadha ana jala moo dubbata naanaa dubbadhee gabbooti. Waa'ee ijoollee kanarratti intalli siyaasii kun waggaa afur jaallattee jettanii shamarroonni tokko akka kootti waggaa afurii mitiyaan hanqittee waggaan jana janwan nama yaada makaanaa na wajjin hin haasofne ana waggaa afur miti qittee waggaa yoon jana janu maaliif namni manaaf nama barbaadu miidiyaa irratti akka barbaadde naan ta'in bakka dhiiraa naan dhaabatin suuraa nama wajjiniin naan gadhiisin jedheetiyyi nama to'atee takka tuu intala gaarii kana ofirkaa hin baasuu jedheetiyyi Kamtu waggaa afur jalaati. Abboo kamtu waggaa afur jalaati ijoolleen mayyaa qabdi sida mataan dalaga. Isin keessaniiti ka waggaa afur jedhanii bari isin keessanii kuni. Waggaa afur eessa jedhan jette isiin kenna. Hayi. Waggaa afur jedhan maara. Waggaa afur guutumu mataa qabdi. Namni akkasii waggaa afur jedhan jenna. Abdi waggaa afur jaani kiyyaanuu dubbate qorataanuu dubbate silleen dubbate waggaa afur waggaa tokko booda wal bara ni waggaa takka. Wayyaa kana fitadhaa siyaa. Waggaa afur qufii haasaan dibar jar lachuu bar bituwatti darbii haasaan. Waggaa afur. Arba sana. La ilaha illallah la ilaha. Dhaggeeffadhaa kana fitadhaa. Amma akkasinitti dhaggeeffadhaa si. Dhiirri namanti ta'e tokko elaan nuti shamarroonni dhiira nu duuka boo'uuni gowwaadhaaf neessaa bahee jenna. Dhiira nun jaallanne duuka immoo ofii keenya boonya. Dhiirri nun jaallanne ofii duuka boonyu sun immoo manaan nu ga'uu miti jechuudha. Bakkeenumatti rikoordii keenya dhaggeeffachuu hin fedhu, bakka walgahii waliin naquu hin fedhu. Bakka inuma taatee haa jechuudha. Maaliif shamarroonni naamusa godhattee utuu biyya jiraanne jechuudha namni wallaa qoratee keetii ofii dhaqee itti heeruma. Isa kana immoo gatii miidiyaa ta'eef naamusa godhatee bakka oo miidhamellee namni miidhamu ofii duddubbaan baafata malee dhiira isin jaallatu duuka galaa malee dhiira isin hin jaallanne duuka gonkumaa yoo hin boo'ina. Isinii galee isa waa'ee mucaa keenyaa sanan ammoo shamarroonni tokko eenyuun nama gabbuusaara nama gadi buusina warri malee tura. Shamarroonni tokko shamarroota taate akka maka dhiiroof hin bulchine. Tisheertii isin kaadhunaa jettuun kaadhaa, caammaa isin kaadhu jettuun kaadhaa. Ammana hidhaatiin bahee reefa miidiyaattas ba'aa jedhee himataa jira. Shamarroonni tokko dhiiraa kana nama himatu maaliif duuka boosu? Inni ibsu. Kamtu himata? Isun mucaasa kanatti mataa raga. Intala sii keessanii kanaan tisheertii isin kaadhu jettuun kaadhaa. Caammaa isin kaadhu jettuun kaadhaa. Akkana na azabdii naga biroomsite jedhee. Ishoo kanaafuu jennaani. Mucaa keenya duuka maaliif boosi? Mucaa kana tijjii hidhaa kana bakkeetta irra fuudhee galee kabajamoo? Gonkumaa hin kabaju gaafasin komatinaa. Fuudhee galee mucaa keenya waa godheen jedhina. Maaliifi? Shamarroonni tokko naamusa godhattee ajaja abbaa manaatiin deemti. Uffadhu waan jedheen uffatti. Baasii waan jedheen baasi. Oromoo eessarraa iyyuu nu takka halan dhageenye nu. Akkam kaawwadhu baasii jijjiirradhu enneen asirra dhufe haasa'uu ka'u afaan walitti qabdi. Qabada afaan kee jetti. Intala si biqiltuu kanaani walaloo hojjette maqaa kootti jijjiirii jetti. Maal jechuudha? Inaafaan akkanaa maa inni? Isa waa'ee shamarroota keenyaa moo jettani nu shamarroonni keenya oftuu of jechuun ta'in nu miskiinadha. Dhiira dhufee jaalala nu gaafate. Jaalala dhiyeessinaa fi maal qabdaa? Qabeenya maal horattee? Mana bitteetta? Makiinaa qabdaa? Maatii kootti maal geessita qarata? Jenneen gaafa nu laanu. Ni jaallanne bakka. Carraa nuu kenni kalaasin gayaa. Salaamu alaikum. Kanaafuu jennaani. Abboo meeshaa barreessii jallisaa. Okay.
Hayyee Waa'ee bita maqaa tokko waa'ee bita maqaa bita tokko Waan yaa. baratanii nama ajanya. Caammalli godhadhuu jenna dhiira yeroo iddoo biraa yoo hidhanne jechoota arsii natu gadhiitumeen bulcha malee. Godhadhuu jenna dhiira yeroo iddoo biraa yoo hidhanne jechoota Muhiti qabadhu tayyiba. Aboo yaate faateen Dubaayii hun nufitte yaa'agi. Muhiti Kanaafuu ijoollee shamarreen Oromoon hariini dhiiraaf ajajamaa malee dhiira na darbinaa, okee? Dhiira na Aboorri mudee tara nama hin darbinaa kaayi. Haya itu gevan do cara fado ati man cara fatte oke cara fatte Cara pandai kok. Incara lagi kan lagi ada raw tapi cara fado oroba Lagi ya fado ga isawai marka mo marka jemman ke sote si kan na marka kali yutu jira kan garon pati wajjate nyachutu barbadu kan kan ne tujra wai si ko biya majatan irratti jechura bar kan ka bummo Adao fi tibafate kulubio fi ogio fi asabudo fi timamio fi undat tibafate marka fi daku fi de tolcha bakada wan barbade gadi fejete yaa qullubbii aanan faa kanaani jechuudha marqi lafatti marqama ibiddarratti marqama argeerani lafatti marqama jechuudha ibiddi hin jirre lafatti distiidha marqama bishaan oolfamee ka'ee akkasuma lafatti marqama. Habib cakar aananii fi qullubbii itti godhee nyaata warri jiru dhugee rabbi jaki jaarame. Lubu kada sitti fuudhamu itti qabadaaga waa'ee mooyaa jimmaa jimmatti wanti qixxaatu jiru waa'ee mooyaa Habibti. Rabbinya ni lumani. Abdi dhaggeeffadhu. Abidda akkasitti nyaata ibiddarraan kaan bishaan awwala ho'isanii distiidha kakaayanii ottee waa akka nutti marqannu saniin beekan waan ta'eef lafa marqanii akkasuma isaanii baasanii aananii fi qullubbii daakanii achumaan harka keessa faayaa nyaata. Masyaallah rabbi jazaa isaanii Abo muhiti kepada tertiban azaka. Dik. Nara muhiti kabachisi abdi nara muhiti kabachisi jolle kana wanu. Ati matur tadabi ufirra basi ka tadabi ufirra basi cara fado. Narkati ka bubar. Ini koi imani koi jaarsa kiya ture us jammar mucani kanan dure jechuudha waggaa afur jaaladhee midhaan kan jaanje. Lubbu nani madda ko nani anime ka ko ya angati jimmate fi membo. Okay. Dafi fitadhu waa'ee maamaa kan. Waa'ee sin marqaa lafatti micciira meettan irratti dhaggeeffadhu nuti distii keenya ni dhiqannaa qoraan keenya falaxannee wal gurrannaa distii keenya dhiqnee ibiddarra kaawwannaa daakuu daqiiqii binnee ofinne omtiitiitti gingilchannaa. Yaa soogiddaa yoo itti buufna dhaggeeffadhu annan fixaa dhaggeeffadhaa biyya daakuu keenya gingilfannee na kaanu suuqiidhaan na finnu jechuudha. Distii keenyatti bishaan naqannee wacisiifnee soogidda maankaa tokko keessa buufnee bishaanicha waliin wacisiifneetu amma nu ga'u ni beennaa miti bishaan keenya irraa naqannee distii keenyatti daakuu keenya gad naqannee jechuudha. Lafa keettan jechuudha ergasii lafa gadi buustu. Kan koofitti miicatti arsiisanii jedhiin arsiisee. Subhaanallah. Achi kaanee Habibti daakuu keenyatti naqannee jechuudha. Sochoomnee guroo isaa ficcisiifnee filxii gamaa gamanatti filxii gamaa gamanatti dhaabbanne miila keenya itti ajjannee jechuudha. Boojjoodhaan jechuudhaan tala micciirree jechuudha inni of kennee jedhu bishaan naannessina na kaanu dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu. Aboo muhiiti qabadda haa miccirtu miyatti. Achii kaane dhaggeeffadhu marqaa jechuudha bakki bira ammuma bishaan fixatu iyyuu hin beektan sii galee nuti jimma jechuudha marqaa bishaan afur ficcisiifnee jechuudha. Innan achii diimatee achii urgaa'e jedhu sadii finnee arfaffaatti inni goone kaanu dhadhaan keenya immoo dhaggeeffadhu barbareen of cootti daakama qimaamaa wajjineen dhadhaadhaan bukaayetiyyi fidamee lafa kaama duraan jechuudha. Asabuuda jennee ogiyoo jennee walitti funaannee qullubbii wajjiniin doqqofnee lafa kaawwannaa. Kanaan booda sullee dhadhaa jennaan ni jira. Dhadhaa keenya kan baqee jiru kunne isiitti baskinaa jechuudha dhaggeeffadhuuti sammuu taanaan. Kanaan booda marqa keenya shakayeetti baafna. Shakayee Oromoo jennaan jira isatti baasnee na kaanu addaan saaqnaa jechuudha. Addaan saaqnee na kaanu dhadhaan kan bukaa'ee barbareen kan duraan bukaa'ee lafa jira miti qullubbiin qobaatti daakamee jira miti walitti magneetu giddu lamaan uwwifnee bituus ibidda irratti giddu lamaan marqaatti nanna. Siigalee inni akkasumaan gaddaqa. Dhadhaan shakayeen immoo shakayee keessa Esa dah kaya jabana. mana? Nyaatamuu dhaqata.
Dhaggeeffadhaa. Dhiisii marqaa arsii Qoy natti nimini qoy kan koo fidadheen bu'aa qoy. Dhadhaan immoo jechuudha. Marqaan gargar saaqameetti nammu kan keenyatti beekti. Wogiyoon asabuunni soogiddi qullubbiin hundi daakamee barbareen duraan bukaa'ee lafa jira. Walitti deebistee ibidda kee irratti uwwifattee marqaa addaan saattee gidduutti naqatta. Dhadhaan immoo sullee jabanaa jennaan jira. Kanuma akka jabanaa qaawwaa jechuudha. Sullee bicuu jira. Isatti baskattee fudhattee gaddatta. Marqa kan kee jalqabuu enna jettu fallaana keessa dadhaabdee fudhattee gaddatta. Dhadhaa kan keetti naxxeetii jechuudha. Qullubbiin silaa dhadhaa keessa jira. Achi irraa nyaataa dhadhaa keetti dabala. Achi irraa nyaataa dhadhaa keetti dabaltaa jechuudha malee nu mooqnee hin beeknu takkaa warri aannanii wajjahatan jettan hin sobina. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Argee jira imaan anillee argee jira marqa keessan baay'ee. Amma isin dhaggeeffadha. Amma qofa isin dhaggeeffadha. Isin qabsoo kiyya maaliif marqa deebiftan? Haadha raawwu. Wallahi kon kaadhan haadha raawwu. Isin qabsoo kiyya marqa deebiftan. Isin qabsoo marqaaf dhufne. Ayi. Maaltu waa'ee marqaa qaaqaa isinii jedhame amma marqa maal deebitan qabsoo kiyya? Wallahi ummata kana waan nama Abdi situ bargara marqaa deebisee qabsoo abdi. Maal gootira shamarran? Marqa maal godhaani? Marqattee nyaachuu Gara moo yaati jimmaa nun xiqqinaa bakki biraa moo qaabaan marqi saayyuu moo qaabaan marqan. Taana nyaatti akii marqa jedhu. Marqa ganama nyaachiftamu Maammadoo galgala nyaachiftamee atamma imaan yoom nyaata marqa? Gaafa jaarti kan kee dhufe. Kan keenya marqi jechuudha. Marqa jechuudha utuu abbaan manaa irribattiin kahin qassettee biraa kaatee dhattee subii sanaattee dhattee marqa sii tolchitee fiddee abbaa manaa rurrukuttee kaaftedha. Enna kaaftu bishaan sii Ka'ama lafaa ka'amaa dhadhahamee. Qaasennee dhodhoofneenii irribattii kaafnee kayii kursii nyaaddu kursiin bayiraa jennaan achii ol kaa bishaan musaxabaan geessinee bakka algaatti buufnaafi. Marqichayyii finnee dhiyeessinaa fi nyaata achi ta'ee bakka dhagaatti geessitaa fi hookollee moo. Maa salaatee deebi'eera fabar salaatee deebi'eera fabar kan salaatee deebi'eera fabar kan keenya dhiirri habiitti kan keenya gara sanatti. Wallahi dhaggeeffatu amma laal imaan dhugaa jette amma imaan dhugaa jette tokkoffaa marqii ganama nyaatama dhiirri akkasiin jette lafaa kaamaa jette dhadhamaa jette suuta itti laal ittillee ni yani yaarsa bar suuta ittillee ni yani bar kas settee bitti irraa fuutee fi mee akkamii akka kaasan ittiin. Enna ni dunkuqa immoo bishaan fuula isaatti facaaftee jechuudha la kay abbaa manaa koo itti afaan keessaa jechuudha habiibti. Subii maaltu nyaatama marqa jedhu mooqa garbuu jedhu. Isinirraa fudhatti ijoolleen arsii erga akkas ta'e dhiira keessa akkasii sossobdee fudhatti nimina sirraa. Mooqa garbuu immoo jechuudha la bakka daabboo daqiiqii kaameraan bukeessinee bulchina. Subii akka subii salaannee kaanee tolchina ambaashaa kana. Achi kaanee mooqatti mooqna baafnee kaanee jaarsa keenya lafaa kaafna. Lakki ijoolleen teenna daqiiqii wanni daabboo nyaattu ijoolleen teenna garbuu nyaatti waan dhadhaadhaan nyaatu malee. Miskiina. Imaaniin tuttaatee jirti wallaa cimtuudha. Imaan dhaggeeffatu Itti carraanaa kennaa dhiifamaa wajjin isin hin jaalladhu hunda keessan. Marraa maal kennu gara iddoo asirratti irraa barra gariif. Si qabsoo ajaa'ibaa kana marqaatti deebisuun keessanis baay'ee nu gaddisiisee jira. Hamilee isin qabseera. Inni kan biraa immoo akkamumatti walitti heerumnan jedhee akkamitti arsiitti heerumnaa akkamitti jimmatti walitti rakkanne bara yoo hamma wal fuunuun hamma heerumnuun ajandaa amma wal fuunuun Akkuma wayiiti immoo nu keessa jiru. Suma dhuguma rabbiin. Maal taatan isin? Wallahi laazim amma bar dhaggeeffadhu diggitti dhaggeeffadhu bara ajandaa osoo hin taane amma nuti micaa kanaa filaa jirra dhaggeeffadhu jaras arrabsaa hin jirru jaras siigalee xiqqeessaa hin jirru eenyu ta'aa jira. Gurbaan kun lama fuudhuu qabamoo takkattii fuudhuu qaba eenyu dura jaalate eenyu irra dhufee kana haasa'u jirra siigalee ajandaan kennas yaa galu ganda wanti si galu qabu jara lachanii ani wanti cumti dhugaan itti fakkaataa jiru malee piraankii wayin itti fakkaataa maaliif jennaan duraan wal dhaskatanii walii keessootti waliin jedhaa turan hamma immoo maaltu taanaan miidiyaarra dhufanii isheen kun ishee kanaa isheen kun ishee kana waliin jedhan jaalalti jaalala keessaan fixachuu bakka yaani maanni jarree asiin kun akkasii asiin naqameessi isheen kun jimmaa isheen kun nafsi barbaadu danda'u lachuu hafuur hin danda'u taanaan immoo ishee kana saadhiisu wanti gandummaa ishee keenya caaltii ishee kana caaltii minaamneeshin bultiin filattee miti kan taatu baar filattee miti kan itti heerumu. Sigalee hiree rabbiin sii kaa'edha. Eessatti amma hin qabsaa jira diggitti hin qabsaa jira warri dhaggeeffadhu shamarri arsiillee gurbaan nutti galuu qabaa jedhaa jirti. Digaleen warri jimmaallee gurbaa keenya dabarsinee hin kennu jedhaa jirti.
Hin qabsaa jiran gurbaadha qabsaa jiran. Akkastaan ani akkas jedhani qabsaan ani surgoo koo tumaan itti siqee masaan istaaf ka. Sabri reef narraa dhufee munaamaa mirgi kee eegamuu qaba dhageeffadha. Fakkeenyaaf dhiirri kunillee jechuudha sooma dhiira arsii ta'eetiin shamarran lamaa irratti walii akooftu beeyte dhiira naqee barbaaddi shamarran teenna sii galee amma inni diqqoo anas na janaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ati xayyibaa haadha manaatii ijoollee tiyya sadiinii tafuun duraati jedha dhugaa rabbiiti kun wallahi amma fakkeenyaaf anti xiqqoo gowwummaa isaa argee irraa deebi'ee jira isin galee maaliif jennaan dhiira gowwaan barbaadu si jammar akkamitti dhiira irraa shamarran lamaa booyti si jammar dhiirri kuni ibadee na buustanii ila usuu na buustanii adda isin dhiisu. Namichaan gowwaadha. Namni si buusa hin jiru oomitti oomi. Hayi sillee si jala jireera gurraa. Dhiira gowwaa akkanaa kana jechuudha dhugaa kaalsiti yaa'uu lafaan fuusisiisu dhugaa rabbi wallahi laazim. Amma ijoollee dhummaa dhiifama narraa ta'a dhiifama ilalaa dhiisin jaaladhalle isin kabajaalle shamarran jibbaadha jaaladha. Maammee galchina waa Kanaafuu jechuudha dhugaa rabbi lukaan jaalallee kiyya kan yeroo gaa shan ijaa ture yeroo dhalaba jiru ture dhugaa isinitti makee jechuudha. Isin galee. Oke. Maaliif jennaani eessarraa dhufu dayyuusas haa ta'u inshaallah kan waa tokko hin beekne ta'u inshaallah kanatti qabee waa hojjetu illee hin beekne haa ta'u. Ilma dhiiraa shamarri tokko arrabsuun akka aadaa keenyaatti illee safuudha. Gurbaan gara keenya dhufaa jira waan ta'eef soddaan arrabsanii soddaan kabajaa qaban arrabsiin kalaas. Dhaggeeffadhu gitti maal waliin ciisa maal Abo pirezidaantiif carraa kenna maammeef carraa kenna abo maammee yaa'u filamaa wal fixan jira. Kanarraan immoo dhiira Biggatti abiibtitti waliin laliin shaqaatee dhumta sirraa ariitii maraatu warra biddeena hidheetti naannessuun. Ayyaammaa iyyataati maal olta lubbu? Lubbu jaalallee kiyya kan waggaa shanii ture kan yeroo amma na xalabaa jiru. Qabannee wallaa isa qayyibaa. Dhaggeeffadhu ati yeet nabbarsh eessa turte haga sarkaa fudhatamu waggaa afurii jaalallee kiyya jedhu maa qabachuu dadhabde gaafsa atillee maqaan nyaattu lammaffaa irra deebitee dhufte waggaa afurii naa qabee jettee. No ani dhiisee fi jira arsitti haa fudhattu arsittiidha dhiisee jira ani arsitti haa nyaattu bakka kiyya. Amma dubbiin kun dhugama maaf isin asirra baatanii wal fixu jirtan moo uummanni akka ajandaaf akkaawunti guddifachuu mana keessa baatanii deemaa turan tana dur kanaaf si beeyin. Yemmi Firankino fikirno wal jaalate. Hindi su eessa dhaqe waggaa afurii jidduu